Shama akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo isin akkam nagaadha miti. Anis nagaa kootii galata rabbii. Saadoon immoo har'a nyaata ayyuun hojjette irratti wanta dubbate tokko qaba. Wanta kana dubbachuun qabu dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taananii ayyuun hamma sumayyaa hin geechuu hojjetee akkasitti miidiyaa irratti ba'ee dubbachuun qabu jechuudha. Waan feellee taatu haadha manaa isaati waan ta'eef nasin nagaadha ka warroonni maatii naaf hin taane maatii taa'ii saskiraayib godhaa beeksisa naaf taa'ii isiniin jedha. Warroonni immoo meetii naaf taatanii guddaa tokko galatoomanii. Ayyuun nyaata hojjette soomaaf jechuudha isaan eegdee turte. Garuu immoo inni achitti wanta ishii cabsu dubbate jechuudha. Kun waan akkasii kana dubbachuun qabu maaliif itoo isheen illee hamma sumayyaa ga'ullee baatte jechuudha sammuu ishee eeguufii qaba jechuudha. Maaliif sanuumuuf kaameraa fuulduratti jechuudha. Hamma sumayyaa hin geechuu hamma sumayyaa nyaata hin hojjettu buskunni kun faansilaa akkasittiin hojjetamu ture jedhee akkasitti ishii cabse jechuudha. Mucayyattiin immoo mataa gadi qabatte jechuudha. Dhugaa akkas jechuun hin qabu jechuudha. Innaa kennu asitti isheen qoqqopheessitee jirti. Dhugaa hamma dandeechu qopheessitee jirti. Yaa maal gootaree kanarra jechuudha. Innaa immoo asitti wanti isheen haasa'aa jirti. Kinooti nyaata akkasitti qopheessiteerti. Dhugaa waaw gobaziidha. Dhugaa kana caala maali akkamitti isaa hojjettuudhaaf maqaa ishee balleessa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Amma sumayyaa hin geechuu amma sumayyaa immoo waan qabdu jedhee akkasitti haasa'aa jechuudha. Baay'ee qopheessitee jirti. Dhugaa hojjetteerti. Innaa gobaziidhaan nama dannaqeeyyuu akkas jechuun nama cabsuun gaarii miti jechuudha. Waan feellee taatu haadha mana isaati waan ta'eef akkas yoo sumayyaallee jajuullee barbaade akkas jechuu hin qabu jechuudha. Immoo waan qabdu jedhee akkasitti dubbachuun gaarii miti jechuudha. Innaa immoo kaameraa irratti ba'ee jechuudha. Ta'es immoo duubatti osoo gorfatee bareedaadha. Akkana kun baay'eetu jira jechuudha. Haadha manaa fi yoo bakka jiraatu waan tokko yoo dogongorte bakka intini kan jechuudhaaf deemu jechuudha. Innaa shakila shorobaallee hojjettee jirti. Akkatti inni haasa'u jechuudha. Shimsiyyoo mataa gadi ilaaltee jirti jechuudha. Amma ijoon saalfattee jirti kan waan ta'eef jechuudha. Dhugaa maaliif amma saniin geechuu akkasitti jedhee dubbate jechuudha. Ammallee suma haasa'an jechuudha rabbii. Akkas jechuu hin qabdu ishee. Innaa isheen immoo waa'ee intini taasisaa jirti jechuudha. Bakka kanatti nama kabachiiste jechuudha. Mucayyattiin yeroo sooma minaamina abbaan manaa keetii wal agartaa minaamina jedhanii jechuudha. Uummanni asitti gaafachaa jira. Innaa yoo nama kabachiiste jechuudha. Odoo soomni hin gammindin eega soomni hiikkatee waan irra ta'e bariirra waliin agarru waan akkasitti haasa'aa jirti jechuudha. Innaa mucayyoon immoo intini wayiiti jechuudha. Ija jabaatti jechuudha. Minim intini hin qabdu jechuudha. Sodaa hin qabdu. Innaa akkasitti jettee isaan taphachiiste kolfaa jirti. Akkamitti yeroo ramadaa yeroo tsoomii keessa akkamitti abbaa manaa keetti wal agarta minaamina jechaanii jiru. Maal abbaa manaa kiyyaa miti. Innaa bakka waan akkasii jira mitiree bakka akkamitti yeroo tsooma kana keessa wal agartaa wajjin ciista faajanii gaafatan jechuudha. Isheen immoo gini bakka deebii isheen deebistuuf dhugaa. Abbaa mana kiyyaa akkamitti waliin agarree rakkoon qabu naan jedhanii bakka jettee jechuudha. Innaa asitti baay'ee tokkoon kolfeanuu jechuudha. Ani immoo baay'ee na dandaqee jechuudha. Gobaziidha dhugaa akkasitti hojjette. Maalinni sumayyaa bichaatu moo qabdi jedheeti ishii tana cabsu qaba mataa uyyuun qabu jechuudha. Yoo dogongortillee yoo wallaaltillee yaa kaameraadhaan duubatti gorfachuu qaba. Isin homaa itti akkasii miti jechuudha. Gaafa namni tokko waan tokko dogongoree namarratti akkas namaan jechuudha. Kaameraadhaan duuba nama gorfachuutu bareeda jechuudha. Maaliif gaarii miti jechuudha. Kaameraadhaan duuba yoo nama bakka nama saniin duubatti nama gorfatta jechuudha. Namni sun yaa namni hin dogongorre jechuudha. Namni hin dogongorre hin jiru. Waaqayyoon bichaadha jechuudha. Guutuun nama namni kamuu guutuu miti jechuudha.
haasawuma isaa keessatti jechuudha na dirqisiistee na bulchitee na dirqisiistee na bulchitee akkas na gootee jedha jechuudha. Na dirqisiistee adaamatti na yaamtee bakka ajaa'iba akka waan isheedhaaf jaalala hin qabne waan bakka gidduma waan giddiidhaaf ta'u waan akkasitti taasisaa jechuudha mara. Innaa saadoo keenya kun ta'uun qabu siin jenna isaanii maali waan jechuun bakka hin bareedu jechuudha waan akkasii kun xiyyoon immoo bashbasha jechuudha. Masmu wallee hin qabdu dhugaa akkasillee naannoo jettee inda'uun bakka waa gobaziidha bakka haadha manaa kiyya gobaziidha jedheenii uummata kana fuulduratti isaan duubatti immoo bakka kanatti akkas dogongortee jirta. Akkasitti yoo taphatan baay'ee namatti tolu dhugaa jechuudha maatii yoo akkasitti maatii wal ga'ee wajjin taphatan namatti tolu baay'ee namatti tolu dhugaa rabbi. Nah videoon kiyya irraa kana fakkaata. Video kiyya immoo amma dhumaatti ilaalaa subscribe naaf godhaa like godhaa maatiin haa warri maatiinaaf hin taane maatiinaaf taa'ee saniin jedha. Qallichi immoo mi'aawu jedhe kinoo buskuutni illee mi'aawu jedhe amma kinoo sila nyaadhe laali dhugaa akkasitti gootu buskuuta fa'aa jedhee qeeqa jira jechuudha dhugaa wayyoo dhugaa garrammaa nama godheefi jechuudha. Inna lammata wanta akkasii kun gaarii miti jechuudha dhugaa maaliif amma dandeechuu gootee jirti. Kammoo manni wal gootu jechuudha akkasitti buskuuta walirratti qabeeti inni kun xiqqaadha inni kun guddaadha jedhanii deebisii immoo shoroo waan isin mi'aawu jedhanii jechuudha. Yereenna xaayizooshi yaggaatti mal naa waan nama jiru waan ta'eefi miti ayyuu teenya sin jenna jawaadhu yeroo lammataatiif immoo hin sirreeffatte si jammari koo yaa ishiin amantiin isheetti illee amantii kana miti waan ta'eef wanni martuu isheef addisiidha. Akka kanatti iyyuu gochuu isheetiyyuu nan ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Maaliif amantii kana keessan turre waan taateef akka kanatti iyyuu beekuun isheetiyyuu gobaziidha jedhee rabbi akkatti agarsiisu kinoo addaan baneefaa jechuudha. Wayinii asitti immoo asii buusaa jirti jechuudha. Bakka kee tana naaree atiin qofalta garuu ani naaree jechuudha akkasitti haasa'u isaatti ani kara koo naareen jira jechuudha. Inni akkasitti qeequusaa ani na aarseera jechuudha. Maaliif akkasitti taasaa jechuudha. Waan filata ta'udha mana isaatti koo hundee ati mana akka kabajaa qabdi jechuudha. Mucayyoon tun immoo ta'ee kun martuu isheedhaaf addisiidha. Amantaan ishee amantii kanaa miti waan ta'eef inda'uu waa gobaziidha siif haaradha. Kana amantiin kana bakka kana keessan ture minaamina jedhee jajjabeessu adannaquu qabaa tureeyyuu. Annaa viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Viidiyoo kiyya amma dhumaatti na ilaalaa isin jira amma dhumaatti na daawwadhaa anuyyuu hin dheeressu. Warroonni na jajjabeessan immoo guddaa tokko galatooma isiniin jedha. Isiniin galateeffadha. Warroonni immoo maatiinaaf hin taane maatinaa taa'e. Amma yeroo shorobaati waan ta'eef sa'aatiin hin jiru. Kushiina deemna.